Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Show. Zirra jirtu bakkuma jirtan nagaaf kabajaan keenya simbiraa jiraatu jecha. Akkuma sana gitan kana maashaallah meeshaa babbareedaa kanneen qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaalaa isin jira isin fayyada meeshaa akkam akkam meeshaa kwalitii meeshaa oriijinaalii meeshaa babbareedaa is qabadhee isin dhufee jira waan ta'eef isin viidiyoo kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa ilaalaa isin jira. Akkuma sana gitan kana burcuqqoo wayinii jechuudha jookii isaa wajjin akkaan bareedu kan qabadhee isin dhufeera. Isa kana malee faashinni ka dhufe kan biraallee hin jira inshallah isallee isinitti mul'isa. Video kia kana garuu isin hanga xumuraatti subscribe like share godhaa ilaalaa isin jedha. Akkuma sana gitan kana jookii wayinii kana argitanii jookii wayinii kana keessaa baasee booda isin mul'isa. Itti aansee ammoo gidaanii feermuuzii kana hedduu keessan nagaafataa turtanii hinooti jechuudha. Kararii isin barbaadan jira jechuudha. Kararii hedduun jira. Abbaa firee sadiitii namoonni barbaadan bitadhaa isin jedha. Firee sadii waan ta'eef jechuudha. Gidaanii baay'ee oriijinaalii ta'e jechuudha. Gidaanii feermuuzii kuni baay'ee oriijinaaliidha. Namni hajamtan bitadhaa kararii isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadan jira jechuudha. Itti aansee namoonni isaanii barbaadan isaanii shaklaa kana jechuudha. Firee tokkoon gurgurama. Firee 12 isaallee hajamtan 24 illee hajamtanii. Itti aansee giloobaalii kanallee namni hajamtanii akka gidaanitti illee akka disteetitti illee itti fayyadamuu dandeettanii. Namoonni hajamtanis ni jiran inni kunillee giloobaalii jedhama. Inni kunillee maxxabashaa qaba. Akkuma sana argitan giloobaalidha maxxabashaa qaba. Baay'ee bareedaa akka ta'e distii akka siraamikiidha jechuudha. Namni hajamtan giloobaalii jedhama. Namni hajamtan bitadhaa isin jedha maxxabashaa qaba fireeshan isaati. Itti aansee isa kanallee jechuudha kinootii diimaa kanallee jechuudha. Namni hajamtan isallee bitadhaa isin jedha. Anu kararii biraatiin illee gadhiisee ture kanaan dura viidiyoo keessatti illee bitee jirallee itti aansee abbaa firee sadii tanallee siraamikidha jechuudha. Kun kan misni mul'isaa kunniin guutuun siraamikidha jechuudha. Abbaa firee sadii kanallee yoo hajamtanii namni barbaadanii namni hajamtan bitadhaa isin jedha meeshaa kanneen yeroo tokko bituu qofa osoo hin taane yeroo kararii baay'ee jira jechuudha. Achuma yeroo bituu maaliif isiniif waraabnedhe qabadhee isin dhufa jechuudha. Maali wanta haarawaa dhufe kamuu jechuudha. Isiniif daa jechuudha. Akkuma sana argitan kan argitanii namni meeshaa argu malee hin bitatu. Inni kunillee gidaanidha. Abbaa firee sadii argitanii baay'ee furdaadha. Gubbaan isaa maastaawotiidha. Ka gubbarra hidhamu keessa isaa jira. Akkasuma immoo ka jalaa kunillee kinootii namni barbaadanii makarajii kunillee makarajii oriijinaalidha. Akka makarajii isaatti makarajiin kun oriijinaalidha. Meeshaa isin barbaadan hunda qabadhee isin faraa inni kunillee firee sadii jechuudha. Gidaanii firee sadii feermuuzii miti garuu gidaanii noormaalidha. Gidaaniin kunillee abbaa firee sadiiti. Gidaaniin kun baay'ee bareeddi qal'oo macarrashaa irras ni mul'ise kuni. Feermuuziin kun litirii 2 feermuuzii oriijinaalidha ka qorrisiisuu miti. Kararii kanneen lamaan hin jira. Namoonni hajamtan bitadhaa isin jedha. Akkuma isin argitan kana jechuudha meeshaa kanneen hunda namni osoo hin argin hin bitatu waan ta'eef as keessaa haa filattaniif akkan isin fida jechuudha. Akkuma isin argitanii burcuqqoon wayinii kun jechuudha argitanii inni kun kararii dura isin mul'ise illee hin jira kanaan illee hin jira kan barbaadaniin isin keessaa bitadhaa isin jedha kinooti duratti illee isin mul'ise. Itti aansee feermuuzii kana feermuuziin kun illee litira tokko feermuuzii baay'ee bareedaa oriijinaalii ta'e kwaalitiidha jechuudha. Kararii qaba. Itti aansee inni kun ka xibsiiti jechuudha. Jalli isaa akkuma isin argitan kana kinooti jala isaatu jira asitti ol boba'aa. Gubbarratti kinoo kana jechuudha waan biraa isaan illee nu barbaachisu homa inni kun asirratti galee jechuudha gama gamanaan kan qabatanii isaan illee nu barbaachisu isuma irratti xabbafne isumaan qopheessu jechuudha shaklaa akka shaklaati jechuudha fakkeenya akka shaklaati foon gogaa uumama kanneen yoo xabbasne isa biraa ammoo inni kun akka rakabooti jiru kun zirgiin rakabooti kun firee sadiin gurgurama seetti sadii jechuudha. Namoonni hajamtanii bitadhaa isin jedha kararii barbaadanii jira firee sadii isaatti walirra gurgurama. Itti aansee jookii noormaalii mana keessa fayyadamnu jechuudha. Kan yeroo hunda itti fayyadamnu jookii yeroo hunda itti fayyadamnu kana dhabuu hin qabnu. Ammallee xallaltuu bishaanii OA fi qorraa kabuusu jechaadha kinooti. Inni kun maabiraatiidha ka keemikaalaa sana akkasinitti hin fakkaanne gatiin isaa akka kaawwaniiti miti hin qannasa. Ka kanaan dura isin waraabaa ture jechuudha mana firiijaatitti inni sun widdiidha hin beektanii namni kamuu. Kuma 20 wayii gara kuma 30 isa kana hin qannasa waan ta'eef bitadhaa isin jedha. Itti aansee saarvisii mukaatii fi booylariidha. Booylariin kun yoo laaltan argitanii feermuuzii fakkaata garuu booylariidha. Itti aansee maashinoota buna daakuu jechaadha. Giraama 100 kaasee hanga isin giraama isin hajamtaniitiin jira jechuudha. Giraamni gurguddaallee hin jira. Itti aansee baaldii dhadhaa litirii 12 fi litirii 10 asirra ka jiru. Saaniin kunillee saanii shaklaadha. Saanii baay'ee bareeddu taatee namoonni hajamtan bitadhaa isin jedha. Shaklaadha inni kunillee
Taasise sarvisiin kun sarvisiin gurguraatiin tunnin sarvisiidha. Mana keessa jechuudha bakkee namni hin baay'annetti nama muraasaan jechuudha. Maatii muraasaa fi baay'ee bareedduudha jechuudha sarvisiidha waan taateef maatii baay'ee osoo hin taane maatii muraasaaf nama muraasaaf burcuqqoo ta'ee siinii bunaa irra dhiyeessuuf ta'e wanta barbaadanii fi bakka maatii baay'een hin taanetti baay'ee bareeda. Booylariin kun aardoo jedhama aarduu baay'ee bareedduudha. Akka makarajiiti namni barbaadanii tirii abbaa sadiiti. Itaansee ooviniidha jechuudha. Oovinii gubbaan istoofii qabullee barbaadan kinoo kana jechuudha. Istoofii gubbarraan qaba. Akkuma argitan kana namni hajamtan bitadha. Istoofii tachiidha. Istoofiin tachiin kan duraan isin argaa turtan osoo hin taane orijinaali saniini maashina saanketaati yookaan daraqoota jechuudha. Baay'ee kwaalitiidha. Namni hajamtan bitadha. Laastikiin gubbarraa hundirraa kaachaa bootaan amma mucaan banaa cufaanii jiru kuni keessa isaa bal'isuu fi yoo qannasuu barbaanne saanken nuti dalennu suni akka bal'atee nu dalagamu fi akka xixiqqaatu yoo kun saayizii isaa kinoo bal'isuu fi qannasuu illee asiin danda'ama. Itaansee isaanii feermuuzii ifa manarraa ta'a isaanii shaklaa kanniini namni kan guddisan bitachuu hin dandeenye isa kana bitachuu hin dandeettanii ammallee kan buna sukkaaraa fi kan soqiddaa argitanii. Yeroo buna danfisnuu fi kabuna maqannasha sukkaaraatii fi soqiddaa wal biratti isaanii shorbaata dura isin mul'isanii ilaalatti tunillee diizaayiniin isii xiqqoo layyatti jetti. Istoofiidha istoofii hadiida san ta'e inni kun kinoo namni hedduun kanaan filata garuu inni kun kaan irraa gatii qannasa jechuudha namni hajamtan isa kana bitachuu hin dandeettanii sarvisii mukaati jechuudha akkuma isin argartan kana sarvisii mukaa kunniin diizaayinii asirra jiru kanneen maraanuu yoo barbaadani hin jira siniin jedha taansee burcuqqoo shaayitii fi burcuqqoo bishaaniiti burcuqqoo shaayii kun burcuqqoo kwaaliti orjinaali namoonni hedduun burcuqqoo shaayii ka turkii jettanii nagaafataa turtanii kinooti orjinaali sanneen argitanii orjinaalidha gatiin isii garuu baay'ee qaaliidha namoonni bitachuu barbaadan isiniif bita sinin jedha kararni isaa hin naqatu baay'ee orjinaali fi baay'ee babbareedduu kataate jechuudha. Inni kunniin arfanuu gatiin isii wal qixa namni hajamtan ka barbaadan keessaa bitadha. Warroonni isiniif bitallee hin jirtan jechuudha namoonni hedduu isinii bitee jira jechuudha baay'ee babbareeddi. Taansee burcuqqoo turkii orjinaali jechuudha argitanii burcuqqoon kunniin illee baay'ee hoddiidha. Garuu haa ta'u malee baay'ee orjinaalidha jechuudha. Yeroo hundaaf osoo hin taane yeroo tokko tokkoo fi siinii tana namni ho'i tanaan duran ajajee ture gabaabduu tana garuu bitee jira isin illee barbaadan isiniif bitaa. Taansee jookii kana jechuudha. Jookii kanallee namni hajamtan kinuuti. Tanaan dura nama bitaa ture namni ajajate illee ammallee hin jira. Namni biraallee kan jechuu barbaadan yoo jiraatan isin bitaa isaanii kunillee isaanii shakkalaadha. Meeshaa amma isin mul'ise kanneen hundaa jechuudha. Makarajii kana nama hedduuf bitee ofiillee mana keessaa hin qaba namni hedduun viidiyoo waraabillee mana kiyya argitanii jirtanii akkasuma baay'ee bareedu kataate isa kana illee jiraan garuu xiqqaa kana jaaladhe isaanii shaklaa kanallee gidaan shaklaa jechuudha bakka itti gaggacanii illee qaba akkasuma istoofirrallee hin kaayama namni hajamtanii siinii fannoo kanneen illee meeshaa akkana jiru kanneen meeshaa babbareedaa kanneen namni hajamtanii itti aansee amma kunillee ka buddeenati jechuudha inni kunillee ka kookisiiti bakkee maatii muraasaatiif hin ta'a gatiin isaallee hin qannasa waan ta'eef keessaa ol yaa'allee jechuudha ka kookisiiti aynata shan itti qopheessuu dandeettanii maxabashaa siraamikii kuni qabattoo qaba kurreen isaa gubbarra hidhama isa kanneen illee nama gara afuriif bitee jiraanillee isinillee barbaadan bitadha akkasuma isaanii waxii tana jechuudha akka isin argitanii kanneen yoo hajamtan isii tanallee bitadha ittaansee tunillee baay'ee bareedduuti tuun waa lamayyuu yoo laaltan tokkocha jalatti kinoo ka biddeena irra qopheessitan argitanii biddeena keessa qopheeffattan qaba yoo isaanii keessa gakkaan ammoo isaanii fakkidaanii fakkaata cinaa tokkochatti ka biddeenaa godhaa cinaa tokkochatti isa godhuu hin dandeettan sun tokkocha bittanii taansee saarvisii firee sadii tanallee yoo barbaadan yeroo zirgii saarvisii noormaalii barbaadan bitachuu hin dandeettanii viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa ka barbaadan illee kottaa bitadhaa isiniin jedha nagaa.